yaani badeemsisaanii tokko taane wal sodaata gariin walii namaanne wal hubanne jirra ikhwaani. Uffanni inni bal'aa mudhii balleessa dhibboo uffatanii faashina keessa dargaggeessa fitnaa ta'uufi. Gurbaan nagaa si'ee gaaffii dhiyeessa miidiyaa irratti argee haala qilleensa erguuf jaarsa jedheetti himnaani. Abbaa manaa gabaa jetti mucaani teekistii keessamee natti hin ergiini nan eegini qaba jettiini. Kana maaltu fide uummata keenya nama kee dubbatu sammoosaa jeeqna qishnaa goona diinii kanaani. Abbaan manaa ta'a baholee gaala isee magaalaa keessa fandalaala yoo galgala walgeenyi isaanii afaan jaraa kunoo waliin qajeelu kaballaaf.